Akka jiraataan magaalaa Naqamtee naannoo hiriirritti geggeessameen jiraadhaa jedhan tokko sagalee Ameerikaatti himanitti barattootni ajjeechaa lammiilee nagaa irratti naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaaf Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti raawwatame mormuun kaleessa ganama mana barumsaa sadarkaa lammaffaa dargeetti mormii dhageessisanii jiru jedhan. Mormiin kun torbanuma kana keessa mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi kolleejjiiwwan biroo keessatti akka geggeeffame kan dubbatan jiraataan kun nageenya isaaf yaadda'uu himuun maqaan isaa akka hin himamne gaafate tokkos ajjeechaaf buqqa'insa lammiilee nagaa irratti raawwatamu balaaleffachuun mooraa guddicha Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa keessatti akka hiriirri geggeeffame ibseera. Hiriirri sun kan gaggeeffame guyyaa lammaffaa yookiin facaasaa ganama ture. Ijoolleen doosii uummata keenya irraa haa dhaabbatu, finxaalee Wallagga keessaa haa ba'u. Haleellaan yeroo garaagaraatti uummata keenya irratti taa'aa waan jiruudhaaf eegumsi taanaa taasifamuufi kan jedhu ture. Dabalataan waraanni mootummaa gahee isarraa eegamu haa ba'u kan jedhu hiriirri sagalee dhaadannaa ijoolleen dhageessaa turani. Amma hiriira sana kan baasan mooraa keessatti moo mooraan alatti? Mooraa keessattidha. Barattoota baay'ee ture. Ijoolleen Oromoo wal gahanii turan kan sagalee gaggeessaa turani. Ijoolleen ganamumaan kaatee akka isheen walitti hin qabamne ture. Yaalii isaan gaggeessaa ture waan ta'eef ijoollee iddoo lama sadiitti hiiranii ari'aa turani. Yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa barataan kabiraan barattootni yuunivarsiitichaa guyyaa dheengaddaa ajjeechaa lammiilee nagaa irratti humnoota hidhataniin Wallagga keessatti raawwatame mormuun hiriira ba'an jechuun ibsee jira. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuudha. Hiriirichi kan gaggeeffame immoo guyyaa kaleessaa ture. Bariisaatti jechuudha lagannaa kaaffee kaanii cireerraa eegaleeti hiriirichi kan jalqabe. Giddugalli sanaa tokko walakkaa gasaati lama walakkaa waan gidduutti hiriirichi kan inni jalqabe. Barattoonni baay'inaan achirratti argame egzaaktilii kanallee yoon jechuu baadhe hedduutti hirmaatanii yuunivarsiitii keessa guutanii turanii sagaleewwan barattoonni dhageessaa turan osoo uummanni keenya du'uu barachuu hin dandeenyu. Manni Wallaggaa abbaa kootii haati du'uu hin qabdu abbaan du'uu hin qabu. Isaan jiraatan nu jiraannaa kan barsiisaa jiru isaanii kan nu barannuuf isaanii fi dhaadannoo jedhetu ture. Sanarra kan darbe immoo akkuma sabaatittuu duuti uummata Oromoo irraa haa dhaabbattu. Sababa malee uummanni maaliif buqqaa maaliif du'aa waanuma jedhu kana ture. Komandarri gibbii fi ittaanaan pirezidaantii gibbiillee argamee yaadota tokko tokko yaada turanii hiriirichi isiniin ilaallatudha kan isaan jedhani. Hiriirri wal fakkaataan dhiyeenya kana yuunivarsiitiiwwan Haroomayaa fi Dirree Dhawaa keessatti geggeeffamu barattootni achitti baratan hagi tokko kan ibsan yoo ta'u mootummaan nageenya lammiilee naannolee sanaa akka eegu barattootni gaafachuu isaanii himan. Kana ilaalchisee hanga ammaatti ibsi yuunivarsiitiiwwan kanneen irraa kenname hin jiru. Dhalattootni Amaaraa Wallagga Bahaaf Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraatan ajjechaawwan raawwatamaniif gurmuulee riphxe loltootaa mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraana bilisummaa Oromoof humna addaa naannoo Oromiyaa kan himatan yoo ta'u dhalattootni Oromoo ammoo humnoota faannoo fi finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman achuma Wallagga keessa jiraataa turanii fi naannoo Amaaraa keessaa dhufan jedhan himatan. Dhalattootni Amaaraa haleellaa sana ofirraa dhorkuuf dirqamnee ofirraa ittisaa jirraas jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaan kanneen hidhatanii uummata ajjeesaniif faannoo malee lammiilee nagaa kamirrattiyyuu tarkaanfii akka hin fudhanne ibsaa ture. Haa ta'u malee dhalattootni Amaaraa ajjeechaa irraa dheessanii naannoo Amaaraa seenuu dubbatan shaniif humna addaatu namoota nagaa ajjeesaa jechuun komatu. Sababa kanaanis namootni 150 hamma 200 ga'an guyyuma guyyaan ajjeechaa Wallagga keessatti raawwatamu jalaa dheessuun lubbuu isaanii oolfachuuf gammoojjii Abbayyaa qaxxaamuranii naannoo Amaaraa seenaa akka jiran gabaastuu sagalee Ameerikaa Baahir Daar jirtu Asteer Misgaanaawatti himanii jiru. Dhimma kana irratti hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa Haayiluu Addunyaa fi ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasa Tulluu irraa deebii argachuuf yaaliin taasifnee milkoofne. Gama biraatiin koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa mootummaan rakkoo nagaa Itoophiyaa keessatti uumame fala akka barbaadu hubachiiseera. Naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaan siviilota irratti raawwataa jiru miidhaan qaamaa namarra gahaa jiruu fi qe'oo fi irraa buqqa'uun tarkaanfii qabatamaa fi fala waara qabeessa ta'e mootummaa federaalaa irraa kan barbaadudha jechuudhaan koomishinichi ibsa roobii darbe kana baaseen hubachiiseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a adoolessaa bara 2014 amma ji'a sadaasaa bara 2015 keessatti naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti walitti bu'iinsaaf haleellaawwan raawwataman akkasumas sababa kanaan kan ka'e sarbiinsa mirga namoomaa raawwataman qorachaa turuu isaa koomishinichi ibsa isaa kana keessatti eeree jira. Bakkeewwan walitti bu'iinsi itti raawwatamaa turanii fi itti raawwatamaa jiran jechuudhaan galmawwan kan tarreesse ibsi koomishinichaa Wallagga Bahaa dabalatee godinaalee adda addaa 10 keessa aanaalee adda addaa jiran keessatti hordoffii taasisuu isaa ibsee jira. Ji'a adoolessaa bara 2014 irraa kaasee hamma sadaasa bara 2015tti bakkeewwan gabaasa isaa keessatti ibsaman keessatti namoonni nagaan dhibbaan lakkaa'aman garee hidhattootaatiin haala suukanneessaadhaan ajjeefamuu isaanii odeeffannoo argachuu isaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kun beeksisee jira. Kiramuu fi Angarguutii keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 9 irraa jalqabee haleellaalee raawwataman jedhamaniin namoonni 30,000 caalan
manaa fi qe'ee ofirraa buqqa'uu isaanii itti aanaa bulchaan aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Geetaahuun Toleeraa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Daa'imman, haadholiin fi maanguddoolee dabalatee namoota sababa rakkoo nageenyatiin manaaf qe'ee ofirraa buqqa'an jiraattonni naannoo sanii qarqaaraa akka jiran himanii haala achi jiru ibsuudhaan jalqabanii. Buqqaatiin kun kan magaalaa Ayyaanaa keessa aanaa Giddaa Ayyaanaarra jiran kan aanaa Kiiramuurraa buqqa'anii aanaa Ollaarraa jechuudha naannoo 17,000ti. Kan aanaa Giddaa Ayyaanaa keessaa immoo uummanni ganda adda addaarraa baqatee magaalaa Ayyaanaarra aanaa Giddaa Ayyaanaarra jirus buqqa'an naannoo 16,000 kan ta'u 30,000 sanaa ol jechuudha kan ta'u waliigala magaalaa Ayyaanaarratti amma mana barumsaa Giddaa sadarkaa lammaffaa keessa jiru kolleejjii balataa keessa jiru amma bakka lamatti qoonneeti jechuudha. Nyaata dabalatee uffata dabalatee deeggarsa adda addaa uummanni godhuun kan amma nuni magaalaa Ayyaanaa keessatti qubachiifne jirru humna magaalaa keenyaa ol ta'uusaa wanti namatti agarsiisu jira jechuudha. Asirratti obbo Geetaahuun kiiramuu qofaarraati kan gara sanatti godaanan immoo hangar guutteerraati. Godina Wallaggaa ba'aa magaalaa hangar guuteettis walitti bu'umsi uumamee uummanni sanarraa hafes immoo baqatee hangar guuteerraas kan dhokatanii dhufan handooree dichoorraas kan qaanii kan dhufanis nu bira kan jiran jiraachuu isaaniidha jechuudha. Kan gara Naqamteetti ol baqates jira. Kallattii adda addaatiin. Namoota godaananii manaaf qe'ee irraa deeman kana keessa daa'imman fa'aa jiru. Eeyyeen daa'immanis jiru, maanguddoonni gurguddoonis jiru, dubartoonnis baay'ee jira. Daa'immaa fi namoota gurguddoo adda baafnee daataas akkasitti qabachuu baannes waliigala amma buqqaan nu bira jiru jechuudha. Warra godaane kana keessa tajaajila fayyaa fa'aa kan barbaadan jiru. Eeyyeen sababa adda addaatiin buqqaa liqee isaaniirraa qabeenya isaaniirraati humna fiinxaaleeyyiitiin rukutamanii kan ba'an jechuudha. Kanarraa ka'ee namoonni dhukkubsatan jiru. Keezii beekamaatiin kan dhukkubsatan sukkaara, TB kan dhukkubsatan jiru isaanii adda ba'anii koreen fayyaa sun tajaajila yeroo fi kennanii nama adda baasaniiti yaalii san argachuu qaban kennaafii jiru jechuudha. Lakkoofsi namoota godaananii jiran manaaf qe'ee irraa fi gargaarsi dhiyeessaa jirtan waan wal madaalu isinitti fakkaata? Wal madaalaan deeggarsi lammiif jedhu sadarkaa yuunivarsiitii Wallaggaanis kan qindaa'aa jiru jira. Bulchiisa godina Wallaggaa ba'aatiinis akkasumas buusaa gonofaa godina Wallaggaa ba'aatiinis kan qindaa'aa jiru jira. Gargaarsi sun garuu sababa rakkoon nageenyaa fi ciccitiinsi daandii sababa jiruuf amma ammaatti nu qaqqabiin jira jechuudha. Nuti qaamolee nu deeggaruu danda'an buqqaatii kana wajjin wal qabatee haala itti magaalli Ayyaanaa keessa jirtu wajjin wal qabatee qaama kamiyyuu yoo nu deeggare kan barbaannu ta'uusaa waamichas kan dhiyeessaa jiru ta'uusaa koree adda addaas ijaarree maallaqa biyya alaas biyya keessaas deeggarsa yoo arganne yookaan walitti qabnee uummata kana deeggaruu ta'e malee baay'ee humna keenyaa olii fi kan dhiyeessinu sun baay'ina uummataa sanaati gadi ta'uusaa wanti namatti agarsiisu jira jechuudha. Lakkoofsi walitti bu'insa kanaan namoota du'anii ifatti kan beekamu jira waajjirri keessan bulchiinsi kan beeku. Miidhaa ga'e kana hooggansi godinaas kan gad bu'ee qoratu qaamni nageenyaas kan gad bu'ee qoratu jira. Dhumaatiin hammamma ga'e miidhaa ga'e sana ganaa adda baasee koreen qaama dhimmi ilaallatu gabaasu ijaaramee hojii keessa galee jira jechuudha. Ammaaf garuu akka aanaa keenyaatti qabatamaatiin waan adda baasan hin qabnu. Adda ba'ee qoratamee kan gabaasni isaa dhiyaatu ta'a jechuudha. Gama kaaniin immoo warri dhalattoonni Amaaraa naannoo sanaa dhiyeessanii fakkeenyaaf Baahirdaar keessa jiranii iddoo sanatti humna addaa kan Oromiyaa fi kan isaan shanii jedhanii waamantu nu miidhee jedhu akka bulchaa naannootti waan akkasii hubattaniittu isin. Amma ammaatti gabaasni jiru kan agarsiisu humni kun humna ijaaramee duula geggeessaa jiru. Fiinxaaleeyyiin kun ifatti qaama keenya qaama mootummaas karaa dhaabbatanii eeganii jechuudha kan waraananii qabeenya kan gubanii. Kanaaf kun ta'e jedhamee hooggansa Oromoo hooggansa naannoon keenya kennu maqaa balleessuuf kan akkasitti taasifamudha malee humna mootummaa kanaa humna addaa kana kan dhaabbatee waraanaa jiru humna fiinxaaleeyyii kanadha jechuudha. Iddoo adda addaatti karaa cufanii dhiyeessiin adda addaa kan dhiyaanne godhanii naannoon keenya tasgabbeessuu akka hin hojjenne qaama nageenyaa kanatti danqaa uumanii karaa dhaabbatanii humna addaa kana kan fixu waan akka hooggansa tokkotti hubannu ta'edhamee karoorfamee uummata kana kan fixaa jiru fiinxaaleeyyii Amaaraa iddoo biraarraa dhufan hidhatanii socho'an malee qaamni mootummaa isaan waraanee as keessatti miidhaa isaarraa geesse kan hin qabne ta'uusaa ifatti akka hooggansaatti afaan guunnee dubbachuu dandeenya jechuudha. Yaaddoon keessan guddaan maal?
Ammas hojiin nageenya tasgabbeessuu kun cimee akka mootummaattis xiyyeeffannoo guddaa argatee yoo tarkaanfii sirreeffamaa fudhate malee ammas nageenyi aanolee hollaas hin tasgabbaa'u taanaan Bonus bukaan kun humna ol dabaluu isaarraa kan ka'e sadarkaa isaaniin jiraachisuu isaaniin deeggaruu dadhabuu dandeenya waan ta'eef xiyyeeffannoon itti kennamee hojiin nageenya tasgabbeessuu hojjetamee gara haana isaatti deebi'ee furmaata taanee yaallachuudha akka hoggansa tokkotti. Gama kaaniin namoonni godina Wallaggaa Bahaarraa godaanan guyyaa guyyaatti 150 hanga 200 ta'an bulchiisa naannoo Amaaraa Bahardaar seenaa akka jiran ta'uu Komishina ittisa balaa fi wabii nyaataa bulchiisa naannoo Amaaraatti komishinara akka ta'an Adde Taaganyoo Addame raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.